yeroo baay'ee wanna na ajaa'ibu keessa wanna yaadee yoon kan immoo itti hasaabee yeroo baay'ee irra ga'e tokko keessa irra caalan namoonni shamarran biyya Arabaa tana ni jaalatu fakkaata miidiyaa kanarratti yoo waa'ee isaaniitirraa bu'an yoo waa'ee isaanii haasa'anii waan isaanii nuuf shamarran biyya Arabaa jiruuf yaadan itti fakkaata soban ittiin nu nagadachuuf nurraa gurorroo isaanii cufatanii buluuf nurraa bu'aa argachuuf nuuf nagadatanii bakka guddaa ga'uuf maqaa keenyaan jechuudha. Ashama harka fuudhee hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyyaa. Natti tolee osoo hin taane ani miidiyaarraallee fagaadhee jira. Sababa hojiitiin amma Ramadaan illee dhufaa jira. Anis immoo nan galee waan nan karoorfadhee qabuuf sammuun kiyya waan biizii ta'eef sinirraa badee gara fuulduraatti waan si waliin itti fufu natti fakkaata Rabbii wajjin. Maal dubbachuuf hin ka'e seetan har waan nan dhiisa jedhee yookaan immoo irra darba jedhee ka'e garuu irra nama dabarsu maali jennaani hedduu takka nama yaachisaa nuti garamitti deemaa jirra maal hojjechaa jirra akkamitti waliif yaadaa jirra maal waliif yaadaa jirra kan jedhu hedduu takka natti dhagahame video Elsan share goote san waa'ee Beeki show san jechuudha. Ani yeroo baay'ee Beeki show yeroo ijoollee biyya Arabaatiif sagalee ta'u waa'ee isaanii haasa'u waan akkasii kan hedduun jaaladhallee hedduu kabajallee haadha manaasaa viidiyoo dhengadda poostii godhan sana arrabsan jedhanii poostii godhan san irratti poostii godhan micaa'oon sun arrabsitee poostii godhan san irratti anillee micaa'oo sana tuka irraa dhaqee tan arrabse maaliif jennaani Oromoodha obboleessa kiyya obboleettii kiyya nuti walirratti dubbachuu qabna maaliif ishiinis intala Oromooti maqaa dhiiratiin illee abanatanii YouTubeni suni viidiyoon abbaan suni gadhiise qaama abbaa saniitiin miti viidiyoo tuutuuk irraa namna irraa fuudhamee ta'u YouTube sanirratti gadhiifame abbaan irraa haadha manaa Beeki show arrabsite jechuudha ayyuu arrabsite suni suurri ishii ani akka kootti hin beeku simbeettan malee jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maal jechuun barbaade seetanii nuti yoo waliif yaanne yoo walitti yaannu ta'e eessa geenya? Ani waan kana bichaan sin gaafadha. Yoo kan waliif yaanne ta'e yoo kan walitti yaannu ta'e ati kophaa kee eessa geecha? Maaliif walii boonya'u? Maaliif waa'ee walii haasofna'u? Deeya YouTube share godhuudhaaf akkamitti qarshiin wal gaafattu sheemi dabar dhugaa hedduu takka ulfaata akkamitti namni YouTube share godhuudhaaf birrii haga kanaatiin miti waama birriitu maaliif wal gaafattan maaliif gaafat tokko lammaffaa immoo ijoolleen keenya waan siniin jechuu barbaadu jechuudha ofitti amanamummaa keetiin hojjedhu nama si ol jiru achi jiru fagoo sana dharra'uun naqe gattaa itara gaaggeetaa hojjedhu bakka yaadde har'as ta'uu baatu borus ta'uu baatu yeroo dheeraa sitti fudhatu galma ni geecha yoo ofitti amanamummaa keetiin hojjette sii galee osoo nan akka baluusen tar'uma ka'aniiti miti bakka san kan ga'an suuta deemanii suuta hojjetanii sii galee kanaafi nuti waliif yaannu kuni beekamaadha miqqii walii hedduu takka qabna garuu ati qulqulluu yoo taate yoo ati qulqulluu kee jiraate rabbiin bakka yaaddeen numa si ga'a ati rabbitti waan gaarii hojjennaan jechuudha sii galee kuni YouTube'n hojii kennaa rabbiiti rabbi jaalala namaa siif haa kennu hojii gaarii hojjedhu namni si jaalata namni sitti dhufa si ilaala khalaas abbaan fedhe 300 500 600 700 qabaate shirsi godhe namni si ilaaluu dhabuu dhiisuu danda'a dammoo birrii maafan kaffalawan ilma Oromooti har'a viidiyoo kee jalatti mugaa bula viidiyoo kee si ilaala koomentii kee si barreessu boru viidiyoo kee share naaf godhoo sin jedha YouTube kee share naaf godhoo sin jedha atuma birrii na gaafatta birrii dhamoo namatti dursa si maaltu fuudhee bakka jabaa kanaan si ga'e si maaltu maatii 100 200 si horaachise nuyi bara nuti si jala jira bara maal gatte kan sirraa kaafannee deemuu hin dandeenyu waan subscribe siif goone san unsubscribe si goone si jala ba'uu dandeenya bara
laayikii si goone dislaayikii si goone si jalaa bahuu dandeenya yoo wal cabsuu taate jechuudha yoo wal irratti dalagu yoo wal irraa dalaguu taate yoo waliif dalaguun dhabamte jechuudha kana maaf irraafatta andee nama dubartii biyya arabaa hundumtumaa elmachuudha kaattanii maa elmamuu fi diddan elmachuu malee namni dhadhaan irraa baafatu malee kan dhadhaan bahu maaf dhabama maatirraa qabi gwaaddenyaarraa qabi sabarraa qabi maali kuni duucha kuma shanii miti birrii shammaaf siif kennite itti dheebotteet fiddee dhuftee bar itti beelofteeti bar itti riiba dhabdeeti barati haadha manaa kee wajjin gangalachaa bulta firaashi gaarii siree gaarii qursii gaarii gatteechee hudduu nyaatteeti bar ishiin osoo bishaan dhugaatii jirtu irraa waaman bishaan san gimmaasha dhugde han afaan keessa burcuqqooti gaddeebistee gara hojii dhatti bar kuni mataatti maasin dhagaamuu dida odoo ishiin birrii 5,000 miti birrii 5 kennite ati nyaata video share godhuudha hin nyaataati video kee share godhaatoo biraan nagaa please muslimas ta'e kiristaanas ta'e waan itti amantuu si qabe share godhaatoo biraan naaf gaa nutu isa jala taa'ee yoo namni itti duutellee namni itti duutu isa sirraa dhoowwatii jira nuti shamarran biyya arabaa mooddaa diasporaan ameerikaa yookaan kanaadaa si jala taa'ee video kee guyyaa irraan si ilaalatiin oolu kanamaa irraaffatte jabaadhu kan siin jechaati jiru shamarran biyya arabaati bar isaan iyyuu waan kanatti as baanii dubbatanii hojjechuuf eegaa karoora qabaatan isin warri isaanii ol jirtan maalidha share gootan maal rakkina qaba jabaadhattee dhuftee koomentii jalatti isin diasporaan ijoollee amma ganaa lafaa deemtu jala koomentii barreessitan isin maal isin dandeessanii luqaatuwwan nuyi miti kan chigaarii sinirraa dhiqa hojjedhaatu chigaarii ofirraa dhiqa hallaqa hojjedhaatu chigaarii keessan ofirraa dhiqa hundumti keessan nurratti ba'aa keessan hin buufatina gara naannuf gara siinuf maatirraa nuf abbaa manaatirraa nuf gwaaddenyaarraa nuf maalirraa nuf dubartii biyya arabaatirratti ba'aa keessan buufattan hartee dhuftisaa kuntaalatti hartee dhufti birriin biyya kana deemitoo yoo birriin biyya kanaa kan sinitti miyaa'ute koota hojjedha karri banaan biyya arabaa jechuudha ishii elmachuuf hin kaatina ishii guddisuuf kaa saba keeti mooma qoyaan na dhibee kanaaf yaa rabbii koo osuma saba kanarraa gizee tokko gara itti of jijjiiruu qabaadhe of jijjiira dhugaa rabbi yoomuma kun isin banamame hoomuma kun isin banam yaa warra sammuun keessan raare yoomuma sammuun keessan qooreetoo akka namaatitti yaade intala kaleessa biyya arabaatii galte Itoophiyaa amma si'aatiin kuwan hojjetanuun jiru itti laayivii ishii dabarsite waan addaa tokkotti hojjette yoo jajjabeessite maan rakkina qaba akkashiin biyya kanatti as deebite koshina namaasitti hojjenne biyya ishii keessa waan tokko hojjettu aadaa ishii abarsiifattu waan addaallee bora oo jajjabeessite maan rakkina qaba inti ana sheeka moo qeesiin aseet sheekniif qeesiin taa'ee nyaata siin jedhani waranya waa'ee sheekaaf qeesii maasi galche luqaatu bonaa gannatti kan hin bayyanan dhiifa manaaf godhaa dhugaa afaan na dabarsuuf ani hedduu takka aaree jira rabbi kanaafu warroonni namni abaluu sun YouTube isaa guddaadha share godhu birrii kennaafi jettanii tolliina keessan keessatti yaaddan YouTubein boruu gubachuu danda'a boruu waan tokko ta'uu danda'a yoo waan tokko dogongortanii waa keessa sin jalaa seene yookaan waa dogongortan gara biraa waa email ma tokko illee raafatte email ma sanuu sirreeffachuu hin dandeechan garuutu waan har'a dafqitee akka kanatti itti amaatee fidde kana abaluu shirnaafaa godhu jette damooza ji'a tokkooti maali jette kennite haga sane hindaaqota itti boruun qulaali ishee si fayyada qulaali takittiin birrii 20 Itoophiyaatti si gala kanaafi ani kanuma isinitti himuu barbaada si immoo jechuudha beekishoo viidiyoo kee biraan naagaa
gochaan ati gootee fi sagaleen ati ergitee fi barreeffamaati barreessite hedduu takka sadarkaa irra jirtu ani akka kootti kabajaan ati ana bira qabdu kabajaa guddaa garuu tisiisa natti fakkaata tisiisa jechuudha keessa darbee ani maali hojiidha annaa taadhaan irratti nagaddee hojjedhu waan bira hojjedhu too argadhu malee maal nurraa hojjetatta shamarran biyya arabaatirraa ati amma hinuma siisifaa osuma ushii kennite tokko lammaffaa ammoo warrumti yuutuuba qabdan kuni eessumaan naxxanishi yuutuubni silaas ni kenna birri anillee warri naa kennete anillee yuutuubni birriis naa kaffaleen beeku kana dura jechuudha waa'ee birrii hagama akka kaffalu hin beeku birrii takkas argadha lamas argadha miskiina tokko mee bishaan ayilaandii tokko bittee beekaati eenyu keessan mee miskiina tokko qoyime tokkoffaa rabbiitu naa malakkate waan kana na hojjisiise rabbiitu naa kenne lammaffaa uummata kiyyatu na gargaaree yookaan uummanni viidiyoo kiyya laalee bakka sadarkaa kanarra ga'e ani immoo maal godhuu qaba miskiina kana waa godhuu qaba miskiina kanatti shamdii tokko bituu qaba yookaan immoo miskiina kana har'a irbaata bituufii qaba yookaan dhiyana bituufii qaba jettee namni mee waan tokko hojjette hin jirtani kolkolleewwan goroorroo keessan hin guuttu nyaata baawwatu nyaataniituma gara shintibeetti deemtan hilliinan keessan kan cinqallaatii hin qabne meeqatu karaa irratti dafa'amee ooshan ol garagartee ol deebitee nyaata guyyaa ta'u tokko nyaatte hanu guyyaa ta'u lama sadi nyaatu san oo tokko nyaatte tokko miskiina kennitee beekta yaa warra abbaa yuutuubaraa mee anatu akkana godhee beeka jedhe as bahe gaafa san nama gaarii ofii hojjettanii waan tokkoon hin beekan nama gargaartanii saba kee maddii dhaabbattee waan tokkoon hin beekan midira rumuxmuti achumatti rumuxmuxamtanii jirtanii jechuudha sii gala osoo waan karaa kanaan hojjechuu dadhabde karaa kanaan immoo uummata kee maddii dhaabbatte harki sii rukutamaayyuu namni sii gale nama akkanaati nama kabajamaadha siin jedha sadarkaa gadiirra hoo jiraatte namni ol fuudhetti sadarkaa guddaarra si gaa jechuudha sii gale illiinan kee odoo hojjete jechuudha tokko namaafuun hin godhinis immoo waa'ee birrii maaltu gaafachuu seera gizeen tashaashaalee jira waan ati dubbatte waan ati haasofte kinoo fuudhee asirratti sii zaraggafamee jira sadarkaan ati jaalallati ijoollee kanarraa qabdi hagamsirraa akkamta kana edhedhe namni haguma anaa kana namni itti dhagaamu baay'ee jira jasba sinii galee kan waan haasoftanii waan gootan hin beekne jechuudha kanaafu warroonni abaluu sheernaaf godhu abaluun maalii naa godhatee to'i ijoollee shamarraniitis kolkollee keessa raastanii isaan jalatti of qoxxabii gattaa yoo jedhu sadarkaa kee eeggattee bakka yaadde san geecha sii galee har'uma tana utaaltee bakka sanii miti kan geechu gattaa yoo jedhu kadhaa gandaa dhiisi ati naaf aballaadha inni eessaa fidee bakka sana ga'e hojjeteeti bakka hojjetu yoo abbaan sun sheersiif godhe uummata qabee to'ii fuudhee to gottotee yuutuuba kee kana viidiyoo kee kanatti achi siin galchu sii galee sheeroo godhe abbaa yoo ati hojjette abbaan fedhe sheersii godhuu baate yoo viidiyoon kee itti tole abbaa fedhe si laaluu danda'a yoo ati guyyaarran kan hojjettu ta'e viidiyoon kee ammumaati guyyaarran gadhiisaa deemtu sii guddachuu danda'a sii gala ofitti amaniitoo hojjedhu guddatee guddachuu baates immoo haati fi habbee ayyoo fi abboon yuutuubiin nurre waan gizee fideef itti fayyadamna malee sinii galee dantaa keessan yuutuubii kanarratti bichaa gootanii hin taa'ina an ergamoonii ta'e ji'a meeqa irratti hojjedhee beeka maaliif waan biraati waan qabamee jiruufi waan itti deebi'uu nan danda'a kanatti waan amma hojjechaa jiru kana immoo na jala taruu danda'a kanaaf waan na jala taruu sana hojjedhee kanatti immoo booda deebi waanuma tokko kana qabattanii sumatti ajandaan godhatina bana hojii biraa hojjedha waan biraatti yaada waan qabatte ta'e immoo gadi taa'e hojjedha kadhaa namaa dhiisi nama jalan tashqalaqalina kadhattuu ofiin godhina isaan jabaa of gootanii ofiin xiqqeessina kabajaa ofirra godha ofitti boona jiraadha amma biyya arabaati dhuftee seenan dhageenyan onkan immoo biyya arabaatiin dhufe jetteetti himnaani ishiin silaama birrii qabdi homaatti fakkaatu silaa hoo qallallee miire
silaa qallallee umaatti fakkaata madhaxee shashat goote naa kennite kan alba'u dhaqe malee an intali tasfaa birrii 5,000 miti xiqqaa siin kennu sumuni siin kennu sheer goote sheer naaf godhuu baatte dantaa keetii miti anis yoon cakkanee jabaadhee hojjedhee bakka ati geechi kanaa miti kee kana ol ga'uu danda'a yoo rabbi keetii sii gala yoon kan immoo suma kanatti jiru kana fuudhee gochuu danda'a jooni maanyaa YouTube isaa meeqarra jira eessa jalaa dhaqe kuni unkaan si warra moonyi emailaf wanni nama barsiisuun beenne kana dhiisne tooyi kolkolleewwan sinigale warra Ameerikaa taa'ee Ingilifa akka bishaantitti dhugaatii oolu warri waa hunda beeku YouTube noo dhufe hallayyaa dhaqa esi warra gana application biraa buustanii afaan Ingilifaatiyyuu gara Oromootti hikkatanii gana kana xaaraa ooltanii miti warri waa'ee isaa beeku YouTube ni ootti dhufe hallayyaa dhaquu danda'a kana jettanii ofin abboomsinaa nurratti isiniin jechuu barbaada kan keessa hawaasaan hin dhumu viidiyoo sinitti dheerateera viidiyoo kee share godhaatoo isa biraan naagaa sinigale kanaafu eegaa isin nutuffattanii laayikii kee dislaayikii si goonet subscribe kee immoo an subscribe si goone si jalaa baane si gale kan arra ishirratti akkana jette hunduma keenya irrattuu akkana jetta kan kuni hunduma keessanuu ijoollee shamarranii YouTube banachaa jirtanii fi kan hin banannes kan ganaa banachaa jirtanis barumsa isinii haa ta'u akkamitti akka namni si ilaalu maal akka namni si godhaatee jiru maal akka namni si fayyadaatee jiru maal akka namni sirraa fayyadamaatee jiru sammuu keessatti yaadi isinii galee nuti hundumti isheetu dhuftee qunqunii ishee nurratti nu gufattu of danda'a jiraadha of danda'a dhaabbadha bakka yaaddan har'as ta'uu baatu boru nu geechan ofitti amanaa jiraadha waan hojjetta sana itti fufaa hojjedha isinii galee kan kanaan booda wanni isin yaadda sun karri keessan banaa kanas nin jechuu barbaada hedduuta kanatti dhagaame yoo waan nama aarsus dubbadheeraa dhiifama naa godhaan sinin jedhaasumaani hedduu nama aarsa nuti akkana walirratti hojjechuun hedduuta kan aarsa hedduuta kanatti dhagaama dhugaa ayyaa jiruu bulluqaatti marqaan amma maanno bulluqarra furdattu san jette marqaanni bulluqa tuffatteedhaan ati amma manu caaltu kana jette akka kana hojjechuun kee na ajaa'iba namni cakkanee hojjete ji'a muraasa keessatti bakka yaadee ga'uu danda'a yoo yeroo mijateef yoo haalli mijateef yoo wanni hojjetu hundumtuu mijateef yoo rabbi keeti siin jedhe guyyaa tokko keessattuu bakka hedduu ga'uu dandeecha kanaaf rabbiin jaalala namaa isiniif haa kennu dafqa keessan namatti hin dabarsinii kan namaa isinitti hin dabarsinii gaarii malee yaraa isin hin dubbisin isiniin jechuu barbaadaa chaaw viidiyoo kiyya share godha share irratti immoo waa tokko isinitti hima viidiyoo share irratti jechuudha anoona namni tokko argi share godha namni tokko viidiyoo kiyya jalaadhu sii dhufa namni biraas share godha namni tokko viidiyoo keessan jalaadhu innis share godha nuti wal guddisuu dandeenya warrumti subscribe kuma takka kuma lama qabdan isinii galee warrumti share godhuu dandeecha yoo share walii gootani dhugaa rabbii bakka hedduu geechan tultullaan isaan kuma dhibba baatanii jechuudha nama kuma dhibba takka qabaatanii laayikii isaanii nama meeqa isaanii godha kana bar kan nama meeqa isaan laalaa jira kanaafi ati subscribing kee kuma qabaatte kuma takka qabaatte namni si laalu namni kuma lama yoo ta'e kuma sadi yoo ta'e kamtu caala natti maame kana waa hundumaan compare godhaa wal biratti ilaalan sin jedha chaawu turtii gaarii yoo haasa'an haasofni hin dhumu laayikii xiqqoon irraafatina share godhaatoo biraan gaa gurbaasaa hin bira warri keessan ta'e an ammoo biloog nan godhee jira yeroo Oliver Media Groupii ijaare sana dhufee share godhuuf jedhee nama dheetanani akka biloonni isa hiikkate hin beenne WhatsApp kiyyarra jira yoo WhatsApp kiyya groupii galchana biloog na sigalee kana laal ijoolleen Oromoo furrii kanan siin jedha gimmaashni keenya mataan keenya hin hojjetu rabbi mee karaatti sinaa deebisu gazamni boruu badaa
nama jaaladha nama ofitti fudhadhaan sinin jechuu barbaada. Ciao turtii gaarii.